Guyyaa calan qoosan carraa argattee walisaa Kadir Martuu faallee nechira turanii ni walis ni rakko bajeeti guyyaa san girgiriin takka nutti taatee. Dhugumattuu calii calan koo wareegamee Oromoon sabni koo baga yaadattee dhaadhiyoo dhaaba koo jannaan amma fiddinaan jechuudha. Mudannoo addaa tagartee siif addaa ta'in raanfannee jechuudha. Tagammachuu haa taatu tagaddaa haa taatu. Faranjoota dhufee sharaa lafa afee gaasa gubbaa arabee hanganta keenyatti Usmaan keenya boonaa sagal jidduu rafe. Gaafa san mana barumsaa dhuftee gargaarsa gaafattee turte. Mee gargaarsa gaafa san nurraa fudhatte san kam goote? Hin barreessine. Dandeettii addaati. Namni namummaaf haa kabajamu. Eega namummaaf kabajame immoo. Mala gama aartiitti goote keessatti hojiin jalqabaati ni baasaa jettee magaalatti deemte hangam jala kaayee harummaan Kadir fuudhee sharaa jala kaayaana. Kamaallaqaas 500 kanneef anaa fi Maashoo Abdurrahmaanii kanneef. Akkamitti gama aartiitti deemtee galakkisettee akkamiin yaaddetti seente? Nama mudannee hin jirtu jireenyi kun ammaatee asii Somaalilaanditti maatii sanillee anaa fi isis waliin. Walaloo barreeffattee qindeeffattee akkamiin lafaa kaatame tararra boodaa jechuudha. Dhalatee kiyyaa wajjin uummata harkuudhaafu inni gana dhalataan jedha dhalateen waan see jaabsiisu duraanuu dhalatee irra dhalataasi. San keessaa kan dura qopheeffatte kami? Gosummaa tana jala as baate malee hamma silaa inni kun silaa keenyatee ni gargaaraa yaada jan takkattiin ture yaadamu kiyya yoo kan sanis hime. Calii calanqoo gaafa siidaa calii calanqoo eebbisanii mee gaafa san akkamitti affeeramtee akkamitti dhuftee? Hammeetiin mashanii tulluu mashantamii numaan ililchituu gistiin ta'a akkamii jannaan ammanti. Kabajamtoota daawwattoota keenya akkam jirtan nagaa fayyaadhaa kun barkoo miidiyaa keessanii miidiyaa keessan kana like share subscribe godhaa isiniin jenna. Akkuma beekamu barkoo miidiyaa dhimmoota siyaasaa diinagdee fi hawaasummaa irratti yeroo garaagaraatti qabatee isinii dhiyaata. Kana madditti keessummoota rogaa aartiitiin rogaa amantiitiin roga siyaasaatiin dhimmoota garaagaraa irratti keessummoota qaqqaalii namoota gartee saba kanatti as ba'uu qabanii uummata kanatti as ba'uu qabanii maatii barkoo miidiyaatiin wal baranii wal barsiisuu qaban jennee itti amannee dhiyeessaa turre. Har'aas akkuma beekamu keessummaa tokko nama jabaa nama gartee yeroo dheeraadhaaf uummanni keenya barbaadaa ture nama dandeettii addaa qabu tokko qabannee dhufne nama kana wajjin wal bara isiniin jenna. Turtii nama kana wajjin taasifnu gaafilee hedduu gaafanna. Nama yeroo dheeraadhaaf tattaafachaa ture tattaaffisaatu galma geesse moo hin geenye waan jiru roga aartiitiin dhimmoota adda addaa irratti nama yaalii godhaa ture. Namni kun maalirra jira waan jirus kan gaafii keessatti gaafilee jabduu gaafannee irraa qulqulleeffannu ta'a. Mee kabajamaa jaalatamaa obboleessa kiyya baga afeeraa teenya kabajjee gara barkoo miidiyaatti nu dhufteen sinjaa hedduu galatoomii mee maatii barkoo miidiyaa wajjin wal nu bari maqaa keetii fi iddoo dhaloota keetii fi ogummaa keetii fi kana kanaan maatii barkoo miidiyaa wajjin wal nu bari. Daydan anaa dhufuun jaa kanaafuu gaa maqaan kiyyaa akkasumas Usmaa'il Ahmad Husseeni maqaan guutuun ammoo qoosaan kiyya gaa Usmaa'il Baasaa Jaama. Iddoon itti dhaladhee aanaa Fatisii godina Harargee ba'a. Akkasumatti gaaniin kun dhugaadha. Artiidha. Hedduu artummaa tana keessatti waa meeqaan nama mudu taasi. Akkuma obboleessi kiyya kaasetti ani nama Fatis keessa dhalate. Kana jechuudha gaa'ee adam keenya. Hedduu galatoomi Usmaa'il keenya mee osoo gartee gaafilee biraatti hin dabarretti maqaa kee kana maalirraa kaasaniiti Usmaa'il Baasaa siin jedhan. Baasee jechuun waan gartee guyyaa keessaa ba'e waan baasuutti hin baasin jedha uummanni keenya waan haaraya. Mee baasa baafte moo maalirraa Usmaa'il Baasaa siin jedhan maqaa kana hoo gaafa kamsii baasan? Maqaan kun kanuma ana wajjin dhalatee maqaan kun ammoo eegas boodaas eegaanii fi kanuma ana wajjin dhalatete qalama ammaletti waa kalaqee barreessuu danda'udha. Jalqaba duraa immoo ani kun ilma kadhaati.
abbaan kiyya amata 17 moo 8 eega armeeti ya fuudhe ilmoo dhabe isirra akkasitti ani yeroon dhaladhu qailkee wajjin dhalatete kanaafuu kimiyaa waan baasaa dhaltee yaanni jiru dhiyaate osootuma jalqaba kanarraa baasa janiitiin ani lafaaqee yennaan abbaan kiyya ni du'e yeroo san biitii teenyaa waan baadiyyaa taateef maatii tiyya tana gargaaruu fi ijoolleen aboodaa kana keessatti waan hin guddadheef waa jajjachuu eegalee dhuguma akka baasaatii waan jaan takkaatu qophaa'ee illimaafaa mana ruuzaa akkanumatti yeroo oorafatti bobbaanuu mirriisaa faadhaan hay kun baasu maqaleetii osoo yaaniitiin gara maqaan kiyya baasa jechuun jalqabarraa ka'eeti jechuu baasni kana. Hedduu gaariidha. Mee baasa keenya anillee egaa Ismaa'eel Baasaatiin si beekaa akkasumas si beeyna. Artist Ismaa'eel Baasaati. Artist Ismaa'eel Baasaa mee akkamiin gaafiin dura si dhiyeessinu waa'ee gartee imala gama aartiiti. Akkamitti gama aartii akka dhufte aartiitti kamitti akka seente mee ijoollummaan gartee aartii keessa jirtamoo namoota fakkeenya godhattee qabdamoo maaltu dhiibee gama aartii si fide? Aartii keessa jira si dhiibee asi baase moosiitu dhiibatee aartii dhufe? Ani jalqabmaanuu aartii nama wajjin dhalatte. Ani uumama kiyyattuu aartiidha silaa waa kalaqee qindeessee qopheessuudha. Fittiis rakkisuusi waan itti dhufee na agarsiisan gurruma kana qofaa waa dhaga'uudha malee ani waa yaaduudha. Kana ta'e immoo osoon kanaan itti gideemu harkaa waa dhabuudhaaniin yeroo akka waltajjiitti dhiyaadhee boomee takkumaan jaajee boona gargaaraa kaa jarana jecha mana barnootaa farra deemee eegas booda kan uummanni itti na beeke dhoysaa bakka meeqa caccabte taran gaafa basiidaa wareegamtoota jalii calanqooti elloo wallisaan ni jira jedhanii kan na beekan jechuu achii dura dhokodheetiin jiraan namuu nan beekne waan inumaa harkaa hin qabneefiin hiyyummaan jalqabaa ittiin dhaladhe san achi bahuu na qotte jechuu haadam keenyaan waan see jaabisu keessa. Mee osoo gaafa gartee sagantaa bara 2007 fakkaata akka Itoophiyaatti bara 2007 ta'uu dhabu gaafa gartee nuti yuunivarsiitii baranna gaafa sanii gaafa gartee sagantaa basiidaa calee calanqoo san irratti wal agarree sanduraan si beekan gaafa fagoon si beeka mee gaafa ganda keessa jirtu osoo gartee aartiidha jettee manaan bahin ganda keessatti afaaniin geerarsa yookaan immoo shoobdoo waan gartee afaaniin yookaan mirriisaa waan jettu tajaajilatu ni jirti ta dure jettee namni gartee si dinqisiifatee yookaan atummaanuu ani kun aartiin dandaatti beeyti. Ni jirtee nama tokkootu guuza nu godhatee yeroo guuza nu godhatu inni Ismaa'eel jaamama kun maqaa kiyyaa qaba abbaan isaa irraa du'ee jira kanaafuu jechuudhaan ogguu haaffii tanarra bobbaanu ni mirriisaa kana keessatti wooma lama qofaarra waan inni yaadu jiru. Aboo maaliif hin qamaane aboo ani wooma lamaan qopheessarra nu kaasamee lamaan tunu tagalaa fakkaattiin jeen ogguun ifichirra dhiyaadhu akaaffiin hanqabetti hiriyaan tiyya fuutee kunoo mana siidaati teessi hiriyaan tiyya fuutee mana siidaati teessi abboo kana fuusisu lafeensaa qabri teessi abaleen abboo murtee yaadeeroo atiisumaa fi teessi yeroon gurbaan guusa olleef yaa adeerri kiyya kun haa dhaga'u takkumatti deebisinaan jee takkittiin itti deebisinaan jee ifii gaaddisa teessaa adeeroo gurbaa aduu keessatti ilaali ifii qabeenya qabdaa gurbaa dhabaatti ilaali dubartii yoo dhabdee fi adeeroo ni taatii fi sayyibaa agartuuf laali jannaan akkasumas lafa dhiisaa kaafaadhaati jimaa kana fudhadhaadhaa kara gandaa yaadhaa jeeti kan hagaa hidhayina jechuu amma fuudhan goosisanii abbaasaa ka du'e obboleessaa yaadatee kanarratti fuudha gurbaasanii galchee niin beekaa kan na dinqisiifatu uummanni tokko kana jechuu. Waan ajaa'ibaati akkasumaan fuudhee jechuu gurbaan san fuuni san dhugaa ta'e. Achumarra fuudhee fuuni san dhugaa ta'e
yeroo fuudhummaan tana maqaan isaa Usmaayili anis Usmaayili gurbaa dhalate maal baafnaa jedhanii wal cinqan Usmaan baasaniif jechuu asumarraa fagaachuun qabu jedhaniiti Usmaan baasan waan see jaabsiisu mee haruma Usmaayilitti nachi qajeellu sababa kan keetiin hin fuudhee wallaahi jeebboo'ee teetii keeysaa baate anis yeeysa akka kan keetiitii gurbaa natti hin kaasin jeetiin amma isa firraa gatteessisee akkasuma rabbiiree hojii tolchee Usmaan baafatan amma kunoon ni jira mucaan waan akkanaa waan ajaa'ibaati mudannoo ajaa'ibaati waan ajaa'ibaati mudannoo ajaa'ibaati mee eega tana booda hoo tabiraa ganda keessatti fakkeenyaaf ati Fatis dhalatte naannoo Fatis kana qabsoo ture waa hedduu ture sheekonii jira namoota jajjabaatu irraa baha tana hoo yeroo uudota manfaa yeroo bira guuza gartee akaabii kana maddi khabiraa hoo waan biraa tajattee yookaan ammoo shaggooyyee faasaatus walaloodhaan akkasii jettee namni beeku ni jirti. Ni jirti daddaa'isa aadaa Oromoo tokko jira. Amma daddaa'isa kana ansila namichi kanarra guddaadhaa osoo jiruutiin waan isaan jantan laalee kalaqu seene ifumati yaanutis gakkatti tarree gallee dubra waan qabnutti amma dardarri kun warri irra gurguddaa jira gurbaan niimu anaa wallisaaf na quban qabu anis asumaa'in yaasin qabaa jeeni hogguu inni Otulal wale gara angal cha gama full galbet. Jeti manni sagale sa tanam manurrattas kase akkasinu mo mucanan sila ittibu jirutana jaalate jira mal lanje. Ingilisi jechuun nama dhagaatiru Ingilisi jechuun nama dhagaatiru si wajjini ingala leshaaleshii dubraa abbee emanan jiru jeen. Anamma rain dorkadde Ingilisi jechuun nama dhagaanaku abbaa mucaa tana keeysaa fayyaa hanqabne gaastirikiitti jira imaltumaan dhaqu irraa dorkadde asittis amma maal naa deebise faranjootaa dhufee sharaa lafa afee gaasa gubbaa rabe hanganta keenyatti Usmaan keenya boonaa sagal jidduu rafe Anoo faranjoonni dhufee sharaa lafa afee gaasa gubbaa ramne gurbaan kaskaa qabu takka taatu malee sagal jidduu rafne jeetirraa dhorkadde hay boo mucaan ajaa'ibaa qabaawii ni danda'e akkam jedhanii na as deebisanii boo amma eenyu isa dubbisaree ulii amma ni jira inni san ammallee urmiidhaan nama jiru usuma muummee jedhanii ni ganda keenya jira Wuli eegatu dubri kun warri gurguddaan kun wayi Usmaayil moo osootuma jedhanii kunis waan jiru waan itti lafaa ka'een jechuu hawwii ati wayi baafta bar namni wallisaan kanuma akkanaa kanaa jechuudhaan gara ellema kutuudhaan ellemas namoonni ayyaada wuli eegatu ifumaafiin sammuu keeysaa wali qindeessa akkasitti yaadadha guyyaan ellemaa san ellemaa jee wali qabadhee kan harki kun kanaafi kun karajuu hin beeyne tarree galchee guyyaa ammata soydaa saafoo isumuu saafuudhe kunoo amma ganda jirti kanaafuu jechuudha harki keeysaatii fi guyyoo walitti dhufe akkana kanammoo kan akkana jedhanii achumarraan itti fufuu danda'e jechuudha. Waa'ee hartummaa kan achumarraa eegaa eegale. Mee aadaa Oromoo keessa aadaa Oromoo keessa hellemaan tapha dhiiraatiin se'a. Mee hellemaan gaafa san taphatan keessa guyyaa gartee fuula namaa taphatte san mee hellemaa gaafasi keessa yoo yaadatte takka nuyi hime amma dubra kanaan walitti qabamee gurguddaadhaaf kun cufti jeen gogo'ee maaliin jeen amma ellema libaana ta'urraa kan jaalatan dubra libaana tariira kan jabeeysan dhiira ellema adalta see gubee wal maree aarinii horii faranjichaa dadhabe gaallinii ha dadhabbii hin qabne dhufe xayyaarrinii oggaa dhugaan dhuftees hafezi gaallinii gistii maamma keenya saafoo teenya boontuu nu qabe qaallinii ajabboo helleyaa ogguu jenneen makkatti akkanatti taphanna amma kana gaadhalaan ammaan tanu gogootee bakka qiyaamaa nu keeyse akkasitti gamana ilbeentuun gaawuli jechi balleessitee mire gistiin tafuunetun cal jettee liljine akkasittiin ammeeytiin manshanii tulluu manshantamii numaani lilchituu gistiin ta akkamii jannaan amman mucaan takkana liljin ululululul jettee lafaa kaate
Hammeetiin mashanii tulluu mashantamii numaali leenjituu gistiin taakkamii elleemaa elleema. Amma ulee gatu mucaan lafaa qaatee ililbeeta takkaan ililchinka jettee ililchuu seente achumarraanii ulii eegatu gara daddaa isaattiinis gooliittiin galchee ittiin galchee gara darasiitiin ittiin galchee ulii osootuma ja'aniitti amma gaa waa jechuu tanaanis zeemaa waa qindeeffachuu wallee namaa tana Adamaaruun kanaan hedduu jaaladha sirba Adamaaruun kana tilmaamsa dheeraadhaan qabadlee fuulduraa miilaan keessa deemee garas qaxxaamuraa keessa deemee baruun waan biyyatoo jiraa manguddoo gurguddoo hayyootee jirturraa haja'u kana hedduun dhageeffadha osoon kana dhageeffadhuutiin intala takka bisi diimoo ganda qoree bakka jaaniin kee deemadha jechuudha akkaataan ittiin magara silaa zeemaa walleedhaa qatti naqin daawwan dhufe intala tana deemannaan kun miskiina jaaniitii kun ganda galchee ganti waa'ee gosummaatii fi waa'ee qabeenyummaa kana jala deemanii intala na jalaa galchan amma ulii ganda qoree keessa ejjeetiin qopheessu seenee jechuudha ganduma qoree kana keessa ejjee ulii eegatu gaamma akka Adamaaruun eega wal jaalannee juuttiin irraachi qabee akkuma na godhee barganti qoreetti intalaan jaaladde na jalaa galcheeti kabiraa waaseeta haala teera gooti gurbaan horiin qabu miskiina jeeti taniin jaalleen dhabee an horii jeeti kana jechuu jalqaba kan hin qindeessiyan kun olaalaatan kiyya kanaatiitummaa zeemumaa walleetti ja'uu afaan kiyya na baqa ifichise. Hedduu gaarii akka ajaa'ibaatti kanaafuu fakkeenya namni sii ta'e gaafiin gartees gaafachuu ka'e nama akka aartist seentu fakkeenya sii ta'e walistoota keessaa Adamaaruun jechuudha walisa Adamaaruun. Adamaaruun. Hedduu gaarii. Adamaaruun kan fakkeenya naate. Fayyaa ta'ii mee gaafii teenya akka taagama aartiitti dhufte kana. Wallee tana waraabuudhaaf walaloo barreeffattee qindeeffattee akkamiin lafaa kaatame tararra boodaa jechuun fuudha keetii jecha dubbattee ka fuudha keetii kana akkamitti qindeessitee yookaan mana muuziqaatti yookaan ammoo akkataatti waraabdee gartee yookaan waraabuufis afaan jechuu taatus akkamitti gama aartii deemtee deemeetiin gartee waraabee kaasitaadhaan galakkisettee akkamiin yaaddeetti seente. Ifumatiyyaa fi qopheeffadhee afaanuma muuziqaa godheetiin akka mataa fi miilli waliin fakkaannetti jee ogguunii fi akkuma na godhee jiru jeetiin gitaara godhadhee jechuun ifumatiyyaa sammuu keessatti eegaanii fi kan akkana jee booda zeemaan midhaanisiitis kana ta'uu qaba jee isin mudatin yaa bo'aa akka kooti waan biyyaa na baase dhimma yaada kooti kanaafi na doodin foon qaama kooti yaada jechuu yaadaloo ifumatiyyaa qindeeffadheetiin nam tokkollee asirratti namni niin bira dhaqee baadiyyaa fagoo keessaan jira itti himadhuun qabu kaasituma kanaan dhageeffadha maleen akka sirba namaatis hin fakkaanne jeetiin kaasituma namaa kana dhageeffadhee kanumarraa lafa kaa'uu danda'e malee tokkoon sirba namaa namni gargaaree yaadaloon tana jee hagaan bakka silaa ni baasanii dhaqu tanatti illee namni gargaaree hin jiru jechuun akka mataa kiyyetti ifumaaf hin qindeeffadhaan. Ajaa'iba waan ajaa'ibaati mee walaloo barreessuu fi dubbisuu qalama akkamitti barreeffattamu walaloo tana matuma keessatti moo akkamitti qopheeffatta? Ani hin barreessu sammuu qalama ta'ii onne daftara ta'ii garaanaaf dan ta'ii afaan gabaasa ta'ii rabbi hojii kiyya kana meedda fi galmaannaa ga'ee gaan jee hin barreessu. Hin barreessine. Dandeettii addaati. Mee imala gama aartiitti goote keessatti hojiin jalqabaati wallees taatu jechuu qabatee niin baasaa jettee magaalatti deemte hangam takka san keessaa kan dura qopheeffatte kami?
an kanin dura qopheeffadhee waa'ee hiyyummaa irratti ilmaa deera kiyyaa bira dhaqee aboo nagar gaarii jeeni namni hundinuu biitii san xiqqishoo akka waan gosaa gosummatti waliin laakamtee jirtuufu keenya kun gaa warri keenya fagoo keessa jira aanaa mayyuu mulluqqee araddaa lolaa bakka janii dhalatee ganda Useenoo janiini akakiyyuun guyyachirraayi aanaa fajis bobbaasaa biti boorraa ganda goonaa bakka janii galee yeroo kana naannoon teenyituun zamaana kana gaa dhawata keessaan waa'ee gosummaa tana jala as baate malee hamma silaa inni kun silaa keenyatee ni gargaaraa yaade jan takkattiin ture yaadamu kiyya yoo kan sanis hime amma eegas booda firraa bakka gamasitti ki tarkaanfadhee amma baay'ee wanni kun natti dirqama ta'ee afaan na wallaalchise firraa eegas booda na gargaarii bo'aate tokkichaan kun ni jirtaa jee garasaa hogguun dhufu inni kunis sasirba kana maallaqatti baasanii naan jee anaa duraanuu mana barnootaati kana kanarra deddeemee wanna jechuu kaniin sila abdadhu mataa keessa naan dhee ammaas daransaa'u kana ittee baasa abdiin murin yaade juu amma osootumaan ifduba hogguun laalu maatiin xiyyetunis hiyyeeyyiidha waan na gargaarantu waan na baaftuu fi tamaatii na gargaartu hin taane cinaa tokko firraa isaanuma kana kaakabuu jiru kannaatiin mee garamittiin dhiyaadha jee eegas booda wallee sanillee hin milkooyne hallayyaa faankarree taniin honga keeysa nagarree hallayyaa faankarree taniin honga keeysa nagarree tana gubbarraan deemu jira gatantaree waattiin kaarree nama kanko rakkoon baga dhuftee duniyaarrattu garuu wal barree foon kanko cinqiin baga dhuftee duniyaarrattu garuu wal barree Allayyarraan deemu jira naqabiifin harka sillaadhee yaadiloo harka yoom naqabdee dakanna darbitee jirumaa duutee jirtuuf na jibbitee huma obbolumaan elloo qabeenyumaa huma obbolumaan elloo qabeenyumaa haja'uu kana jechuun sirbi waamee kan akkaasa wallaahi obbo Adam Kiyya kana kanin ittiin dhiyaadde maallaqa kuma 25 fidiinaan jee Muhammad Awaash janii warra dirree dhawaati Ali Muhammad Diimaa kana kanin ganaawu isa harkee wajjin hawwisummaa turuu teenyu itti ba'uun akutan waan see jaabsiisu achumattiin qarshii kuma 250 tan ganaan baasan jee dhaqe fitee miilaan eegaan dirree dhawaatii ka'e haramaayaa ganda muutee warra Muhammad Daawwiti galee dubbii ragaadhaa taajuu faa jechuu keenya isaanii taajuu Muhammad Daawwit faa mana isaanii galee eegas booda anis lakkumaan jeega amma mee waan biraatii miti geersuma oguu hawaasni kaana wali galee haa dubbadhu jeetuma dubbachuu malee guyyaan numa dhufaa jeetiin na keessatti akashamee gurba akkas na ta'e kana faadha kan hin jalqaba lafaa kaafadhe obbo. Hedduu gaariidha. Dirree dhawaa dheeyiteeti mana muuziqaa Muhammad Awaash ture dheeyitee baasuudhaaf 2,500 fudhattee dheeyite. Maallaqni sun ammoo sii ga'uu dhabeeti osuma gartee hojii san galmaan hin gahin sanis fittee miilaan haramaa dhuftee jechuudha haramaayaa. Waa hedduutu nama mudata gufuun hedduuni gaafni san bara meeqa isa gaafni san gaafni ati gartee amma wallee sanii jecha magaalaa Dirree Dhawaa dheeyitisan. Aboofa goon immoo walleen yeroo sanii yaadadhaan bara kana walitti kasi jala deemee laalutti hin jiru ammoo bara 2001 ni fakkaatti makkaa yaada bara 2001 yeroon san akka tasaa Faraan Abdusalaam yookaan Faraan Baddeessaa Hajaamu kanaatiitu waan odaa bultuun dhayineef hin beekanii karaa Harargee lixaa kana keessa ol kutee magaalaa Waacuutti bakka jaan achirratti dhiyaadhee amma eegas booda wayaaboo akka ta'u baasu kunoo eeysaa jaanii ani magaa fatis kiyya ta'uudhaas sirbuma keessatti nima shaggooyyeefin taphadhaniin beekan mallee haiboo akkanaa kun jee mucaan orgaanaadhee eeysa akkan jenne fatis jechuu wallisee amma
Faraan Abdusalaam amma yoo ana kan arge seenaa guyyaa sanii ni yaadata. Caayaa jaalalaa narra naannessitee jee guyyaa san baase inni jechuudha. Yeroo saniif inni sanaaree. Achittiin bara 2000 waggaa takka keessaa wasiyaan qunnameen dubbadhee odeessaa bareedduu lamaan harka je'eetiin gaafadhe dubra biitti eessa oggun haayiman galamsoo baddeessa naadiraa saatii qaama yoo gartan jabeessaa jee mucaanni bareetti naadiraa janiini onneen tun 2500 dhawatte kumaan akka laaletti amma isumarraa walaloo qindeessee ni yaadadha bara 2000 takka guyyaan san jechuudha. Mee akkasitti sirbisan tokkicha sanii moo sirbi baasuudhaaf dheeyite gaafa san habiraatu jira tokkicha ammoo nurraa dubbatte sanirraa. Hijira jaalalaa hundaatu walitti takashamee taa'u jira. Abbaa fudhanii qopheeffadhee dhage egas boodaan gaanii sammuu walitti ganna yaaddee mee dhaabbadhu dura kanaan jala. Wallee biraatti qopheeffatteetu gaafa san waan albamni gaafa turu san albamni keessaa tokko sirba 12 qopheeffatteetu dheeyite dirraa. Qopheeffadheetiin dhage kudhanachuu. Waan ajaa'ibaati. Ani si wallisuu danda'u maasii ani si wallisuu danda'u walitti illee aansee qindeesseetiin dhage jechuu dirree dhawaasa yeroo san. Hedduu gaariidha. Hundaa'uu gaafa sana osoo baasanii si milkaa'uu dhabee deebitee jechuudha bara 2000 takkatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti. Mee waan yaadadhuun qaba gaafa nuti mana barumsaa shafqaleetti baradhu. Kutaa 7-8 baradhaan se'an gaafa san mana barumsaa dhuftee gargaarsa gaafattee turte gaafa san. Usmaa'il Baasaa gaafni beeku gaafa sirraa hin si beeka. Mee gargaarsa gaafa san nurraa fudhatte san kam goote? Gaafeeti. Amma gargaarsa san ani silaa akkaanii fi isin guyyaa san na gargaartan sanitti namni na gargaaree har'aas hin jiru dhugaa dubbachuudhaaf hedduu osoo isin qofan ta'in hattaa warra jimaatti illee na gargaarsifame ummaan xiyya rakkoo keessa jirti. Amma akka tasaatiin gaddeebi'ee hogguun gaddeebi'u bakka anis waan hin tasfaa lafaan duraan dalagu jiru sanarraa muradhee jiruufu yaayyoo akkatti agabuu jirra naan jette qarshii 800 milkaa'ee achirraa numaan milkaawa jeetiin adda godhadhee qarshii 1000 tana jee warra keenya firraa dhiisee hayyoo xiyyaa fi maatii teenyaa kanneen qarshii 1000 qabadhee kutee amma gaawulii akkuma adanfaan na gargaara ta'e namni biraa na gargaaru oolu jeetiin mana barnoota harrii seenee shilingii waa walitti guurata ka'ii seenee jechuudha. Shilingiin hisaaba akkasanii naa dhiyaatti yaa gurbaa. Amma ulii daaraa hariim ta'eetiin deebi'ee hin milkooyne. Mee guyyaa san yaadatta gaafa sharfkaa dhufte san yaadattaati gaafa san akkamitti dhufte gubbaadhaan kan dhufte moo fatisuma dhufte sharfkaaleeti mana barumsaa sharfkaaleeti gaafa san kutaa 7-8 baradhaan bara 2000 yookaan 2000 fi 2000 bara 1990 fi gubbaan gad dhufe. Mana barumsa sharfkaalee kana gubbaan gad dhufe karaa wadaay kana dhageettiin karaa wadaay hadisiin haramaaya jira hararii jira akkamitti sharfkaa dhufuu dandeessee jechuuf hin jaa. Ani guyyaa san mana barnoota wadaay tokko dhageetiin mana barnoota wadaay kanarraa qabanii ijoolleen sharifkaalitti akka taajuu tokko faa jira. Taajuun kun faan waraqaas laalanii amma waraqaa kanaan barboo walleessi kun akkattiin horiitti dhabee baafachuu deema yaada jettuun taajuun kun faan na qabanii amma ulii eegatu karaa mana barnootaa san itti na dhiyeessan akkasumatti abdii namee tokko faa jira ni yaadadha irralleedha achirratti na dhiyeessaniitiin amma gaa waa'ee
tiyyaafis waa'een barnootaa kanaa waan hin qabneef waliin an rayyaatee qabu akkuma gaafa dhageessisanitti eeganaa waloloo godhee faadhaan gaadduu namaa akkanne malee achirratti isaa fi tokko jaalalaati kaniin yeroo san taphadhee isin garsiisu hamudannoodhaa jaalalaa san ammallee naqiltisaa inni san waan nan milkaa'iniif jeen naqa isaa qofa anjaalalaa sirraa naqabe anjaalalaa sirraa naqabe sirraa hafuus garaan dadhabe si fuudhuudhaaf horiin harkaa dhabe garuu siin dhabe anjaalalaa sirraa naqabe sirraa hafuus garaan dadhabe si fuudhuudhaaf horiin harkaa dhabe garuu siin dhabe yaa bareedduu silaa siiniin bada warri keessan horii barbaada nama horii harkaa hin qabne eenyumaa jalaa dubbata bikka deemu miskiinummaaf namoota uffata yoo namni na tuffate anis rabbii wayii na tuffata anis rabbii wayii na tuffata kan jiru kana jechuun ammallee ni yaadadha taphasanii kaan ammoo barsiisota keenyaa fi wallisee hin yaadadha nama bakka sanii na dhiyeessee ni milkaa'e yeroo saniif haa galatoomanii baay'eedhaan achitti guyyaa san ayyoon tiyyalleen du'aa hin hagoote ni yaadadha. Hedduu galatoomii hedduu gaariidha. Amma silaa gaafa san gargaarsan hanguma saanuu sii godhuu baannee amma har'aan tana gojjaa sonutti anis hin qabbadda. Ati si jala qabda ta'a. Baga gaafa san gartee waan dandeenyu gumaachine. Wanti itti aanu ta'u wal gaafannu. Mee gaafa san si milkaa'uu dhabee gad deebitee achumaan dhiiftee teessee moo tattaaffii itti fufte? Maalin ta'a yaa adam keenya Oromoon ogguma himaaqtu hojiin lafa fakkaataa ilmi abba fakkaataa jetti Oromoon yeroo himaaqtu ani wayina tola maayikii qabachuu silaamma akka jarraa kayyetti jechuu maayikuma qabadhee waa yaadinaan jechuu garuu immoo gaanaan goone carraan kiyya waanin umaatis harkaan qabneefu firraayin as garagalee mee abdiin kutatin kaayifiin jeetiin ooruun tiyya duubaa qarxooyte beerri kiyyalleen ilaa hangaarraa wal dhawaa jira adda faffacaanee lama dafirraa gad deebi'ee iddoo tana keessatti bara lamaan keessa kunne kana faa keessa gaanii waan hin jee himuus hin beeku ani ammoo yaadutti hin jira ammallee narraa nafne nan dhiifne sila waan hojiin lafa fakkaataa ilmi abba fakkaata san jaan taate wallee tana niin baasa tanuma sanirraa hamtuun na dhufu jira wallee yoo barbaadde jechuudha ni jirti kuusaadha ni jirti kuusaadha ni jirti. Tattaaffii hedduu goote yeroo hedduu tattaafachuu qubaan qaba gidduuttis gaafa tokko aadaa turizimii keessatti akkasii gargaaranis maal takka yaada hawwu tureen uumaan daddagaa garuu wanti sun hundi hanga ammaatti kan milkaa'in se'u mee sirba reefu gartee horii harkaa dhabaa fi nama dhabee jettu kajaalaa san wooma dhugaarratti hundaa'e dhugumaan nama jaalatu dhabde. Dhugumarrattiin aboo intala tana horii harkaa dhabe namaa harkaa dhabe fitinaan hojumna qabatteetiin mataa firraa adee ani hanga ji'a afurii ni maraate moo hanga naan jiran takka ga'ee obboleessoo sijaara seene bakka qamayeetumaan sijaaruma seene urii tambumaan dhuga akkamittiin isii tana dhabaa ji'eetiin sammuu keessa qabadha irraa hin hafuu dadhabee garuu hafe gaarraa kunoo dirqama maal fiddaree waan fiddu waan hin jirreefu waliin naan katabini ji'eetiin firraa eegas booda sirba kana sirbiniidhaan sammuu keessaa qindeesse inni kun isa duraan na fakkaata. Kaniin isa kana jechuun mudannoo cimtuutti qabu. Kan isiin na jaalatu sanuu baramaatii dirqama yeroo biyya teenyaa san keessatti ganda isiitii fi maqaa isiitti wajjin hin qindeessi sirba kana dhalattuun siidaa aanaa fadisi ganda rasaa jeetiin jaalatisii akkaan na dirte dasii abdii akka rasaasaa jeetiin irra qopheessee mucaan san biyya tanaa hubaate gurbaa warri na jalaa fuudhee kanneef sanis hin heerumne ilaa gammaan galle isinis kunoo ala jirti waan see jaabsiisu dhugumatti mudannoodhaan qabuuf jechuu sirbi kun
Maqaan isii dasii abdiiti maqaan isii yoo dhageesse isiillee akka dhugaan si jaalatte gaafachuun barbaada gaafa san bilaashitti gartee wal liftuu fi osoo dhugaan yoo wal jaalattanii gartee akkasitti osoo wal jaalattanii warri gartee qabeenya nyaachisa sidii mee jaalalaa fi qabeenyi waliin maali yoo akkas taate teetira dhaabbattee oguu laalte. Bakka haa dasii abdii taa'ee janiiniin jeeni jirti jiraa kayya waan see jaabsiisu eegas booda bakka osoo isiin na jaalattu jechuu hayin isii jaaladhu. Aboon mallee daawwee siraachoo janiini ganda Usmaan ammallee ni yaadata innis akka waliin taane horofa roobaa kanu qabee fi rooba nu bu'ee fi akka wajjin taane waliin abooda waan dhabaa dhabuma jennee firraa gallee ani firraatti taa'ee facaatuun faanni yaadatti yuugaa amma magaalaan facaatuudhaa sirba kana jalqaba gaafa piroolaa koppaa warachi qayyee dalagan sirba kana saboo sirbummaa muuziqaan ittiin dhawamin kun sirba akkamii kan jedhan ni yaadata mooree facaatuudha jechuudha. Sirba kana ni beekaniis. Jaalatanii dhabuun akkamii jechuun qabeenya jecha dhabuun akkamii hedduu ulfaatti dawaan dhabaa dhabuu metteessa? Dawaan dhabaa dhabume hin jirre bakka dawaan dhabaa dhabumatti murteeti jala muree wanni biraan jirtu kanaafuu gaa ammoo dhabdeeti dhaba kan keetiin laali yookaan gartee wanni waa yaadan tun xiqqishollee waa as deebifte jeetii yaaddadhawe hin milkooyne silaa osoo san yaadatte hudduu bara itti warraanis isinis na dhabuu guyyeerraan hilitte eessa wal agarrammoo wali. Anis yaaduma siitiin hordofu malee bakka kanaatti kutte jechuu qofaan dhagaye malee hedduu bakka parsantii meeqaan irraa fuudhe jechuu walleen kun itti yaadeetiin akka nama barreessuutti sammuu keessa kaan darbee qaaye. Kana fakkaata. Hedduu ulfaata jaalatanii dhabuun gartee hanga ni maraatti isin jedhanitti baatii meeqa gartee teessee akka malee taate mee gaafii biraatti dabarra. Guyyaan biraa hawla garree gaafa sagantaa calii calanqoo gaafa siidaa calii calanqoo eebbisanii mee gaafa san akkamitti affeeramtee akkamitti dhuftee akkam ture guyyaan san mee akkatti dhufte naa himi. Amma guyyaan sanii irraa dura hawwisoo jaaraa janiiti hawwisoo walitti jaaramne yeroo walitti jaaramnu ijoollee dirree dhawaa TV amma akka argee baatti janii walitti qindooyne ayyaana sabaa sablammii waggaa sayilaffaa magaalaa Asoosaa dhaquu irratti amma kanaafuu jechuu kana qindeessinee osoo kana jirruuti eebbi wareegamtoota calii calanqoo san siidaa eebisuun gahee aanni jettu as dhiyaannaan ammaan tana dhaabanii tan ammaan tana yaadan dhiyeessan yeroo dhiyeessan ammaan tana namni tokko maqaa isaallee hin kaasu baay'ee kan yaada kan itti wallisuus akka wallisi jee afaaniin natti himu osoo wallisillee hin ta'ine yadaloo meenyu sii baafna jaa amma ani isa kana duraanumaa calanqoo kana waan hin gurraa qabuuf waan hin seenaa qabuuf amma nama seenaatiin barbaada jeetiin calanqoo kana keessa na oofuus seenan hawwisoon taan gaamma maashoo Abdurrahmaan faan Salaama Lamaayyoo faan Maammat Amiin Amboo faan amma wallistoota keenya akkasumas Alexi orgaanistii keenya hawwisoo wajji jirra ani maama waaree jaaniiti calanqoo haraa kanatti lafeechi waliin qopheessee jira achi na dhiyeessanii hawwisoo irraa addana baasanii seenaa kana haasawan jechuudha. Bakar waaree akkana Ibroo Shataa kun akkana farda guuraa katabeefaan akkana jechuudhaan gaarri kun maali gaara jabaati tunoo maali waybar kana wali qindeessee amma bulchaan aanaa Fatis ka yeroo sanii ni du'e jecha inni akkana ji'ii naan jeerratti wallee qindeessi'an wallahi Abdulwaasii Rabbi harammatuu fi dhugatti namammaasii namaafis quuqamuusi akkaan silaa isin kana harkuu kana godhe Abdulwaasii dhammaasii waan si jaabsiisu idu'eedha inni sanii ol na fuudhee aanaa baabbileetti na harke naa geeraru ummataaf akka tasaa namni kanaa kun eessaa beejee aanaa mana kiyya talbiisa godhee bulchuu jiru fuudhanii achi na dhiyeessuudhaan achumarraa hogguu Fatisi kattarame Fatisan hawwisoo na godhee hawwisoo sanirraa seenee abbootii keenya fixanii way arrii waan gaara ciisaa
hawan keenya fitanii waan guftaa gaara ciisa kana jiiqin deeffadhu naan jedhe. Yeroo inni kana naan juu amma waan uummanni naa hime wajjin amma naa seene qabaa horiin kiyya ulii. Amma maal ta'uu qabaa jeetiin wanti wal keessa jirti warri dhaabaa kan qopheesses akkana jiija. Amma yeroon ifidhaan kana qindeeffadhu akkana jiija. Dhiisinaaf beekaa jeetiin tasilaa ogguu isinirratti ol bahu san hawaasa bira ogguun dhaqu san dhiifadhee akka isaan fedhanitti imma dhugumattuu calii calankoo wareegamee Oromoon sabni koo laal kunoo siidaa jaarranne baga yaadanne Oromoo yaafoon koo ogguun juu raadiyootti galchiinaan jee injuu abaluu aboo badeeysoo wanni kun waan siyaasaan qabne kana keessatti isa kana jiru waan taphadhaa jeeti geerarsaan ogguun qindeeyse jecha afur kanarraa hambisee jira inni yeroo saniif jechinarraa hambise maali godaan isaa haqa maleeysaa aboo kunoo nu muranii kunoo haqa qabeeysaa korroboon jalankoo keeysaa waillaa haddaanoo keeysaa borumeedaa walloraayya keeysaa waillaa haddaanoo keeysaa aanoleen arsii keeysaa waillaa haddaanoo keeysaa aboo mililiqidaan bineessaa Oromoo saba konkoo gatee naasuu dhabeeysaa jennaan kana darbii keeysaa naan jee amma qindeessaan keenya darbi kana keeysaa hin ta'u namni wali kaati kana darbi naan jee darbe yeetiin amma ulee eegatu qaalii isaa godhee ogguun achirra beenaa taasa lamuun siidaa cuquruu jee jibban jenne anis amma ulii anaatu namaa jalaa jeetiin uummata irratti ol baanaan dirgimitti godhe ammaan tanaan bakar waareeffaa aboo caffee calankoo Oromoo dubbadhu nu sini aboo seenaa calankoo Oromoo dubbadhu nu sini sagoota wareegame irra kuffisanii arrallee nu booyaa achii caalamiiti yaa Oromoo yaadatu garani gaara jabaatii fi korrobboon oduu gaarii qabaa sanqallee fi bagaduuneen oduu gaarii qabaa gaara aboosheetii fi gaara amoomaa ragaa sitti qabaa yaa tulluu calankoo keeysaa seenaa gaafasii dubbadhume maaltu afaansi qabaa qabsoon gaafa calii calankoo yaa Oromoo lammiitii yaa wayi dhiira qofaa taate dubartiidhaan hangafaa an seenaa asiitiin harkaa qaba takkaraadoo boruu kinuu rooba ilmaanisii nama jaha qabatte dubartii ollaasiidha nam 16 haafatte akka dhiiraatti loltee onnatte hingalle calii calankoo achumatti hafte takkasiisan faa yaadachuudhaaf yaa Oromoo kan isii ta'an irra akka dhaabbatte leenca ilma gootaa yaa Oromoo kan seenaan dubbate kakka bakar waare reefka diinaa jire irraan tarkaanfate machaawee onnate mila irraanfate yaa akaakoo bakar waare ati duutullee abbaay'ee dhaloonni kan keessii ta'as irra jaarrate dhugumattuu calii calankoo wareegamee Oromoon sabni koo laal kunoo siidaa jaarranne baga yaadenne Oromoo yaafoon koo hajuun baadha yaa dhalatee kiyya arras ummatuman agarsiisuun kan kee kunuu lama darra deebi'ee dhalate boo dhalateeniiti. Hedduu galatoomi laal guyyaa san an cittenetti hafte hanga ammaatti wanni guyyaa isaati yaattisanii bakka opiidootti galchisiin jedhan sanitti mee maal jedhan bakka sanatti nuu deebi mee bakka dhumarratti bakka tana fakkaatti. Dhugumattuu calii calankoo wareegamee Oromoon sabni koo laal kunoo siidaa jaarranne baga yaadatte dhaadiyoo dhaaba koo akkana jechuun amma tolchitee je bakka ayyaan amma ulee agatu jeeti harka keessan maallaqa qarshii kuma shannaa kan ilaala amma fiddee je bakka baga yaadatte dhaadiyoo dhaaba koo jannaan amma fiddee naan je jechuudha bakka tana bakkittoon itti hedduutti gammadan isaaniisi. Gaafa san pirezidaantiin Muktaar Kadiris ichi ture guyyaa san. Muktaar Kadirichi jiree. Anis yaadadha siifi wali isaa ammaree fooyyessanis naataa adamu naataa maqaa isaa dunga banne. Naataa Salomu. Naataa Salomu. Akka addaatti gaafa san dhiyeessanii
waan biraallee ta'uu baattu osoo gartee walleen tunan gartee waan calanqootan hedduu seenaansi dubbatamuu qabdi ifa ba'uu qabdi hakkanaa kana immoo eega gartee sagantaa sangoon illee sila hakkanaa kana immoo milkeessuu qabda jeetumaa yaada sila amma deebisaa teetii kan nuudhaaf diran darabnu bara nama teetiin sirba baaseeti deebisaa kan nuudhaaf namni gartee fitinaa seenee sila durattuu baaftee jechuudha beekadhu miili kan nurra daftee. Dhaga'uu jirtaami? Dhaga'uutiin jira. Barana gaafa san sirba san gartee qindeeffattee baasuudhaaf sagaleen teessee hedduu bareedduudha. Akka ajaa'ibaatti dhiyeessite. Eegasii booda namoota kirta agartee wajjin namoota musa wajjinu maaliif haasatti deebisirree tokkichuma sanuu. Yeroo kana akkaanan hin beeknetti waan irratti dalagaman ani firraa quban qabu hawwisuma wajjin jirru tana keessa darbaniitiin kophaa hundo aanaa biraa keessa na fageessuudhaan fagaadde silaa immoo namootan poostara naa ta'u yeroo saniif itti dhiyaadde namootan sanirraa hawwisoodha inni jechuudhaaniin barcooqamee lafatti darbame waan isaan qopheessigan irraa immoo walitti hin dhiyaannuuni eegas booda osootuma tana keessa waliin jirru amma gaa guyyaa kaan bakka isa kana silaa wallisuun fedha yeroon jahu kun hin ta'u yaanni jahus nakka'ee jajjabeessitu waan hin dhabeefu gara harar keenyaa kanattis waa'een artiidhaatun aadam keenya dhugaa siimee caccabxee jirtiisi akkamma jirtu kana yoo taate waa kan qabu deemtullee natti hin fakkaattu uummanni keenya kun waa'ee artii tana waan itti ilaalan hin beeynu firra eegas booda gaa umaa jee'anis anuma keessaa jiraatu yoo lubbuun na jiraatte immoo ittumaan gayaa jee gaaf tokko isa san cuunfadheetuma na keessa taa'u jira jechuudha. Hedduu bareedaadha. Mee calanqoo irratti seenaa san hangumachitti yeroo san haduraan gurraa qabdu malee hangumachitti hogguu san dhageesseen raadoo boruufaadhaas qindeeffattee hoggusumatti achirra baatee sirba sana akkas jette. Ati guyyaa 12 uummanni bakka ni yaadadhaa obboleessi tokko kan waan tola naa olee jira bakka amma dhufte nama tokkotu Abdurrahman Arsee yaanii jechuudha hedduu seenaa naasee waa'ee seenaa achi keessaatiif namootni nama gaanii guyyumaan baasuun baafajee dhiisee jira malee kakka Ibiroo Shataa kakka Farda Guuraa katabee kakka Ibrahim Girjo kakka Ibrahim Aramayaa kakka Halloo Badhaasoo kakka Gindoo Hargaayaa Boruu kakka Mucee Amma Mucee kakka Yaayaa Alii Siree kana hunda walitti qindeeffadheetiin tarreessee jechuun akka inni san naa himetti waa'ee seenaa ciisanirraa waan kana ta'eefu abbaa waraana murtii guutoo abbaa waraana raaree jee addaan seenaa kana namni san wallaahi nama ajaa'ibaati mana isaa taa'ee naaf qopheesse inni sani warra calanqoo keessaati achuma irrattiin wanni gariin ta'u mataan taanee jira silaawuu immoo maqaa bar namni maqaa ifii tokko yookaan hadiisa namaan galle namaa himurra maqaan kiyyaa baluutii jettee yoonii fi abbaa kan keetii fi maqaa keetii fi abbaa irraa dhattee miti raawwayyuu jedhaa faqaan namichi maaliifoo maraataatu walgahii keessa dhaabbatee boo isaa dhuftan jennaan ganta jannataatii dhufnaa jechi hay
duuba ganda jannataa kana oo maaltu jirame waan akkamii jirennaan gantummaan akka ganda jannataatu hin jiru jeje balaa abbumaa fuudhechi geesse malee. Balaa abbumaa fuudhechi geesse malee gantummaan akka ganda jannataa ta'e hin jiru. Maaliif Oromoon ammoo ogguu seenaa Oromoodhaa dubbaddu ni jaalata namni Oromoo ta'e jechuudha. Maaliifoo waan akaakiyyoon keetis akaakiyyoon kiyyaas ittiin wareegama san dura nafxanyaa san firaa dhorkuudhaaf irra bobbeefu namuu ni jaalata. Oromoon ta'in ammoo akka fedhallee yoo ta'e yookaan hara fedhattichi haalaalu insaaf hin barbaachisu jechuudha. Innis waan kanaa qopheessee yoo carraa harkadhe garuu gurra ummataatiin niin geesse jeetiin dhiise as keessatti haftee jirti. Maaliifiifi aanaan miidhagaa tolaa aanaan miidhagaa lolaa kun maaliifi halolaa jaama ka jaamu waan halolaa jaameefi jira maqaa bakar waaree lafa kaaye jalolaa arraboo akkamii bakar lolli jennaan miidhaga lolaati jeen arraan tana naftanyaani finne wayi miidhaga lolaati jeen jechuu watar bakka jaamu maqaa bakar waaree lafa kaaye abooteenya waan kunneeti haafe waatarii jeen maqaa kan ammoo kan jala deemee irraa akkas godhu ibrooshataa faadha seenaa akkasiisan hunda kan wari qindeeffadhe cufaa jira oggusiis ta'e eegas boodaas ta'e waan hin qabu irraan hin qabaan baana qacalan koo kana numa akka waan itti dhaladhee na fakkaatti sammuun xiyyaas alhamdulillahi waan biraallee hon dhabe sammuu bayeessinaa kan rabbiin kana fakkaata. Alhamdulillahi wanni guddaan sammuu qabaachuun laaftuudhaa miti. Mee guyyaa calan qoosan carraa argatte walisaa Kadir Martuu faalleen achira turanii inni walis ni rakko bajeeti guyyaa san girgiriin takka nutti taate eessa seente guyyaa sana girgiriin taate sanatti. Nuti Kadirumaa warri fuudhee sharaa san jala kaayee kanummaan Kadir fuudhee sharaa jala kaayaana. Kamaallaqaas 500 kanneef anaa fi Maashoo Abdurrahmaanii kanneef ammoo Salaam faalleen kannanii fi warri aadaatti illee achi keessa baase sharaa tokko jira achi jala isaa fi mucaa warra baalee tokko wajjin dhufe Kadir jechuudha silkii isaallee naa kannee kallattumaan achi keessa akka goone kute yeruma san dirree dhawaa kute ana faadha kunoo warri hoggusanii isaa achi jalatti ichi naqee sharaa san jala jirra baasee. Kuno anu makana ni ada te ininis Khadirin sadro wal baytamo guyya sumo la gartan wanni waan kana kaasef waa malee miti yoo gartee walli isaan Khadir gaafasis baasee jira kaalisa hedduu qaba gartee waan si jiru kana quuqaa si jiru kana baafachuu dadhabde kana isaan xeehii jechuu barbaadeeti akkas gargaaruuf akka haala si mijeessuuf. Naafi inni duraan sanii dura waliin beeynu waliin agarrees nan beeku inninis yeroo sanitti ani immoo waan artii sanatti itti dhiyaachuu jiruuf hunda artii wal baruu waan fedhuuf isa qabee jechuu kunoo waan si wanta goones akka na dhukkuba sukkaraa tokko na jira jee fidaa waan qabdan jejjeeni anaatu fuudhee kanneefi achuma jalatti bakka isaa fi mucaan san waliin kutan eegas booda obbo giddiin qabaatinii jee eega biyya alaa dhaqallee yeroo takka anaaf bilbilee finfinnee gaafa jirullee naaf bilbilee garuu akkasitti dilas wal harkachuu hin dandeenye guyyasuma wal agarree immoo mi'a artiidhaa walii galuun keenya sanumatti wal agarree wal garsiisan malee waliin barsiisan nama waa yaadu. Innis na fudhatee jira garuu immoo nuuf hin mijaa'ine malee hin baana. Akka agartee artiidhaan deemtu himtee fi akkas gargaaruu gaafatte. Yeroo sanaan wallisa jechuun nuti akkana gaa'ii jee malee itti dhiyaadhee silkiidhaan himeef malee yeroo sanitti hin dandeenye go'aa fi ol seenanii Khadir kam jechuu fi maal jechuun tu waan nu cinqiteefu yaadumaa wal jijjiirrachuu hin dandeenye goota akka dhaabbatee jira kun kamaarree wal fite mitirkishoo jechuun takkas waan kaateefu gareen hangi tokko asuma keessatti akka huccuu hinee isa kana hin jiru jechuudhaan kana waan kana ta'eefu silkiin eegas booda walii galle malee yaanni wal jijjiirranne hin jiru Khadir wajjin hoggusaniif
hedduu bareedaadha Usmaa'il Baasaa gaafa dhaltes ka baasaati ati eegasiis baasuma baasu jirta. Mee dhiyeenya kana wantaan argee nashiidaa takka Sheekh Abdoosh wajjin si argee muhaadaraa fakkaatti si nashiidaa jiru. Absoon gaafa jalii jalan gooromoo lammiiti yaa wayi dhiira qofaa taatee dubartiidhaan hangafa'a an seenaa siitiin harkaa qaba'a takkaraatoo boruu kinuu rooba'a ilmaan isiidhaa nama jaa qabatte dubartii ollaa siidhaa nam kudha jaa kaafatte akka dhiiraatti loltee onnatte hingallee jalii jalankoo achumatti hafte akkasiisan faayadachuudhaaf gachichaati kunoo kan seenaan irra gadhaabatte. Mee akkamii guyyaa sana akkamiin wal agartan Sheekh Abdoosh faadhaan? Amma ulmaayonni keenya kun nuuf geerarta wanni tun siifi su'aa baasi mee hoottu yaniiti na dhiyeessanii yeroo na dhiyeessan ammaan tana ga'ani bakkittoon san bakka aanaa qaasaati araddaa dooluu salaamaa janiini kanarratti Sheekh Abdoosh kun na arke amma yeroo na arku awoo obbo hoottu naan jee hoottumee akkanuma naa taatee hoottumee ati naan jee amma yeroo kana maali waa'ee anjuu tanaa si mi'aawee jeeni natti mi'ooyitee hoottu jee amma waliin achi baane ani nama akkanaatii jee wajji haasawee waa'ee seenaa Oromoo irraa illee nama akkanaati waa'ee akkanaati jee yeroon geeraruu itti mi'aawee nattis bakka hedduu mi'a keessa nagalfachuudhaan uumfeeteefuu giddiin qabaatiin jee amma ana kanaaf hin na dhiyeesse eegas booda yeroo muhaadaraa gootammee isa kanallee nu dhiyeessa yaada jiru hatta bakka dhufuu deemutti mee Usmaa'il Baasaa dhiyeessaa yaada jiru godhee ammaan tana akkaaniifin silaa qilleensa irratti hin dhiyaanne ani silkii hin qabu silkiin tiyya willeenu caccabtuudha waan itti dhiyaachuu hin dandeenyeef akkuma silaa atiin kunuun agartee haa uummanni qilleensa irra harku kana godhe obboleessa qaalii Sheekh Abdoosh Aliyyiiti. Ani galatoomfadhuus kan isin kana biraan illee akkasuma ati gaanii uka jawwaa qabdaa miti kuma kiyya quuqamtee na barbaadu jirta akka isin naa galatan kana godhe Sheekh Abdoosh hin baana geeraree itti dhiyaadhee muhaadara irratti maaliifin taa'aa jee amma kaawulii eegatu yoomiyyuu meegaa amma hawaasa keessatti seegaan galee achi deebi'ee waan ta'eefu kunis ni uusanga akkana mee qunnaafuu su'aabaa himee dhiiroo mee tun isiniif taatii jeetiin amma waan gaan sammuu keessaa qindeessee ta kitaabaatii miti numaa sanfaan gaanii unatti himanii uyitana ulii akkami jeetiin ifumaa walii yaadee kaa duumata na godhee shirkii jantanaaf kana walii qindeessee amma kaasu seene ulii bakka amma sheekootiin allaa okkubariidhaan ka amma ulii ana dheeffachuu seente sawasanii wala garreen baana naa Sheekh Abdoosh Aliyyiitis. Mee nashiidaa dhiyoo itti san ni yaadatta waan isaan sitti himanii moo akkamii jette? Rabbi du'een dulloomne isa mootii haqaatii je'eetiin jalqaba. Rabbi du'een dulloomne isa mootii haqaatii je'eetiin jalqaba. Ka hunda jaalu rabbi turrannaa qaba. Aboo mootummaan ka rabbiiti ilmi namaa mee maalii harkaa qaba. Nama angoonaa kabajee dhugaa rabbiirraa fagaate cubbuu maratu ilma namaa ajaba. Namnummaan akkaan hojjete irkoosaa rabbii godhate akka ulumaa hiitoo hiitaa kanatti dhiiroo iddoo yaadee dhaqqaba. Samii guddoota na rabbiin fataa malee fatee ardii balloota na difaa malee dhife hankan tana arkuu anjallaan na dhibe rabbiin hun godhime warra jahannam lime. Ikwaanii toppadu ergamaan nu dhaame boodee bi'iin hin jiru kunoo guyyaan dhume. Kana jechuudha geerartiin itti geerare kana fakkaata sagalee bareedduu tanaan geerarri. Geerarsa ajaa'ibaati.
sagaleen teetun akka ajaa'ibaatti waan takka itti ta'uu barbaaddu yoo gartee wara lola qophii biraan barbaaddu takkuma qindeeffatta waan addaati. Amma mee takka gama gartee haala jiruuf jireenya keetiitti deebina osoo gartee gama xumuraan geenye mee Ismaa'il maatii meeqa qabame gaafa kan fuudhee tajaajilate taanii dhabdee waa dabaaf dhabdee mee sanbootoo akkamitti jaalattee akkamitti bultii jaarti? Hawa kun waan ajaa'ibaati magaarii akkasitti eegas booda firraa kufaa ka'aatumaan kufaa ka'aa dib jaachaatuma taanis na jalaa bahaatuma firraa gara gaara mul'ataa kana galee achi fuudhee taniin gaa ilmaan duran naa dhaltee ilmaanis fudhattee kuttees ni jirti. Ani amma walumaa galatti jahaan qaba. Jahaniin qabu takka intalti Harargee lixaa aana Hancaar gubbaa qorichaati. Bakki haati isiidha. Isiin sanillee achuma jirti. Takka immoo Hombolcho Godawanjiiti fudhattee kutteeni. Haati Ramadaan ammoo hogantuma. Firraa eegas booda amma tamaatii boodaa tanaa wajjin amma dhiira sadiin irraa qaba. Ammaan takka je'ee gaafirraa waamee kan dhabu jee namni kufe lafa qabata yaada juun amma gaasumaa jettu dubbiin maaltu as deema jee haala biyyaa fudhadhee jimaa dhaabuudhaan ammaan tanaan firraa takka jee bara ammarra kunne kana keessatti gaa wanni nama mudannee hin jirtu jireenyi kun ammaatee asii Somaalilaanditti maatii sanillee anaafiisis waliin nu kuchiise isaan sanillee nammachi jiran ani immaa taaluma dhaga'uufiin ol dhufe malee Somaalilaandi keessa jiran jechuu asoo hin jirru nuti. Hedduu namatti ulfaata. Jireenyumaatu ulfaatee jiruu fi jireenyi gartee dadhabamee ooluu fi kanas hojuum qabduus gartee dhiiftee guutummattuu buqqaatee Somaalilaandi biyya baqaa jirtaa jechuudha amma maatii wajjin. Achiin jiree. Hedduu ulfaata. Mee akkamii biyyi baqaa biyyi fiigaa biyyi fi biyyi ofiiti biyyi namaa biyyi namaati. Mee akkamii jireenyi baqaa akkamii achi hojiin tu tanarra wayyaadamoo galii tana biyyi teenya irra wayyaadamoo alii fi ollaa uummata wajjin keessa dhalattee keessa guddattee irraa baatee biyyaan baasan maaltu irra wayyaadaa maaltu tu chisee galchi? Amma asitti wanni biyya fiigaa hin jirtu. Gura achi dhaqee mudannoo ajaa'ibaan na qunname anamma obbo hojii keessatti namni kun kolkolee gurra waan si ajaa'ibsiisu osoo kolkolee kana ani wayin beekaa osoo kolkolee kana deemee guuruuti kolkolee kana akkanatti xaasaa aanan liidoo irraa dhume kanaa fi kana hundaa jira amma kanarratti Hanuma faara guurree achitti caccabsinee amma maallaqa Soomaalii kana 2,500 boqolii jaan inni silaa qarshii 25 akka keenyatti maqaa guddaadha. Amma 2,500 boqolii sanitti kiiloo akkasitti nurraa ni bitanii ammoo wanni biraa maatiin namni waan nyaatu hin qabne waan biraatiif wannaa ijoolleen deemtee waa kadhattu ni jiraatti waa buusuudhaaf. Kanaaf ta'e immoo ijoollee isaanii sirraan dhorkani ammaa tanaa kanumaan as jiru kana iddoo tana guyyaa 4-5 ijoolleen nurraa uummata gurguddaa buqqaa adeemaa jeejaanii miilli duraallee kan dhufe ni jira. Gara warra xiyyaafadhaan ammoo noolillee nu ergaa waan jechaa jiranii jira. Silaa ammoo waa lama walitti fiduu dadhabe malee jireenyi ilmaanii asitti yoo hin jiraanne jireenyinis waan nu qaalee jiruufu namni waa harkaan qabne waan bitachuu hin dandeenyeefu waan biraallee miti. Kadhachuu ijoolleen kadhattu kanaaf maatiin itti siinii jiraatti ammoo wanni biraa deemuun hin jirtu. Osoon deemee kolkolee tana guuruutiin dukkaana namaa qacabe ganamarraa saa sadiitti achi keessa kolkoleelee tana kaayanii osoon deemuutiin itti dhufe.
Ammaan dhaawameetiin jira duyda kan amma feerroon na dhaawan jechuudha. Osoon deemuutiin fuudhee buskuuta cireessa kaayan. Buskuutaatu akkatti cireessa ta'a. Buskuuta kana immoo habuu eeganiiti. Buskuuta kana fuudhanii hogguutaan osoo deemnuuti. Hogguu bakka ashiina janii kushaasha keessatti deeme fuunee deemnaan. Buskuuta kana amma dhageettiin awwa maatuma xiyyaa fuuniin galchee warriyaa dhiiqnaan jee soo maaltichi. As kan waa tuuqqaboo jeeti amma nama narra jiise. Aboo amma afaan kuni gurranniin beekaa deebisuun akka jabaadha. Shirnatti akkuma jirutti ilmi namaa. Yeroo shirjaan malaan jiraachuu ani gaa waa qolatti waa sheekaash jeetiin amma. Sheekaash waa shamarroon jeetiin harka ol qabee narraa ol dhorku seenan jechuun isaan. Buskutaa fi ana waliin fuudhanii taate mawwiidhaan dhageessan. Garuu mootummaan biyyasanii haqqummaa waan itti lagu ni qaba. Yoo namni cubbuu sirra kaayes yoo ati afaan hin beeknellee nama turjumaana sii ta'u fideeti kitaabaa sii fida. Maal qabaa akkitti dukkaana kana cabse mee inni kun maali yaadni jiru dhiyaate mee burrushni inni qabu kun cabse maali jechuudhaan jawwaanqaa kiyyaa fi waan hin deemus fidanii akkasitti miskiina miitanii jirtanii yaada jiru eegana dhawanii booda adeeroo haraalli jee dhiifama akkan taane si godhan jechuudhaan deemee achi guyyaa jaamoo torbaan jedhamee guddoomiyaa janii karra guddaadhaa dirree jabuutiitii dhufe qabee deebise. Wanni niin itti imalmaanaa malee yaa caayaa gaaddisa jiruu jee lafa kaa'e gongumaa wanni feete haa buutu yeetiin yaa caayaa gaaddisa jiruu biyya ofii malee hin jiru yeetiin amma olii eegatu jala muree akkasitti Oromiyaati yaa tiru yaada kee waa jiruun jiru jee lafa kaa'e eegas booda dhugaan dhufnaan achii na baasanii akkuma ati jettetti biyya ofii wanni caalaa hin jiru. Akkana keessa irra jechuuchi warri jiru kolkolee gurguru jira biyya san keessatti. Hedduu ulfaatti yeroo amma biyya keenya keessatti maallaqa biliyoona meeqaa artistootaa fi namoonni beekaman balleessan jeeti poolisiin federaalaa gaaf tokko ibsa baasee ture hojjetii godhanii biliyoona 78 toora kana jechuudha. Biliyoona beeka doonii kun biidha kan jechuudha miliyoonaa miti. Yeroo kanaatis ammoo artistii islaama gartee namoota deettiidha hanga kan hin qabne carraa yoo taate malee isaan faadhatu horii kan akkasii balleesse. Yeroo kanatti ati immoo jireenyi dadhabdee biyya teetirraa deemtee biyya baqaa keessa ilmaan kee kadhatanii jiraatan biyya namaa keessa. Hedduu namatti dhagamaa hedduu nama laalata laalaa guddoodha. Ammaan tan ammoo haalli sun mudannoon tusira mudannaan ol deebite jechuudha. Yeroon dhufu eeruun tiyya naaf shanyiin hin qotamne gara galaa dhufee hogguun shanyiin gorodha jee yeroon dhufu akkuma tasaa bulchaan keenya hedduu nama gaariidha na gargaaree akkaanii fi itti isa kana gargaaraa namni kun silaa nama dandayyiin isaatu nama akkanaati nama bakka silaa harka qalleeyyiin taaneetu asii maatii isaa godaansisee qochiise jee na cinaa dhaabbatee jechuudha ganduma keenya kan irratti dhaladhe naa bobbaasuudhaan amma bishingaan kiyya amma naa bibbiqilu jira gaa'ee guyyaa dhiyoo qophii siif dhiyeessine san hoottu kaayii yaada jiruuttiin achiif jarjaru jira. Amma dhaqee inni san hawaasa walitti naa baasee gargaara nama kana gargaarsifamu qaba takka irraa cufuu qabnaa jee inni san illee shanyii naa godhee kanarrattiin achi as deebi'e malee ammallee jireenyi kiyya arraafamaadha. Waan hedduu nama dhagahamu akkuma fedhettu wanni kanaa kun gartee nama dhabdachuu waan namatti ulfaatu. Mee amman tana si argachuudhaaf nama hedduu yeroo hedduu gaafadhee Facebook irratti illee gaafadhee yeroo hedduu siifis bilbila duraan qabuun si bilbilaatiin ture bilbilli yeroo garii hin hojjetu ture bilbilli kee amma yeroo biyya jirre kana fataa barbaada jabaadhaanii arraan tana wal kannee sanuu bilbila namaatiin namni kun saaqala toomu amma durallee gartee yaallee ijoollee sanis bilbila saniin neetworkii miidiyee warqachuu dadhabne arra warqachuu hojjete hedduun gammadee mee Usmaa'il Baasaa
ummanni keenya Oromoo kun aartiidhaaf artistotaaf deeggarsa qaban yookaan ammoo namoonni akka keetii dandeettii qabu kun bilbila tokko dhabee jiru jireenya isaa dhabee kanatti deemu kanarraa wanni isaan hin jettu ni jira. Silaamoo garuutu maal seetaa irraayis hin fagaadhu ammoo hireedhaa maaliin jaan garuu hireedhaa waan kadhateefu ammoo anuma jiraattu akkuma boombiin numa turra malee numa urra waan jettisan taateefu umaatii miti aduun dhiite tun boruus bahuu waan hin oolle tayyattu sammuutii keessa baay'ee katabbiin duraa boodaa waan hin katabee jiruuf silaammoo ummanni keenya osoo kasin beeyne yoo ta'ellee kasi beeku qofa ammoo wanti ni yaada silaa jechuu barbaadu kasin beeyne ogguma himaa qasanuu duutinuu naman beeyneen toltii waan jaan takkaa jira dhalatee kiyya kasin beeyne kasi beekuutu kasin beeyne geeysa kana beeku silaa maal jette hanguma silaa wal beekanii akkuma ammaati yaadaan na barbaadde kanatti maali yaanni jiru cillim janii cal jechuu osoo hin ta'in inni silaa na beeku san inni kun akkamii jee silaa xiqqisho tuulaallee ta'uu baatu ani fiifuu yoo hangan takka namni naatte qabe hangan naatu itti guuttata adam dhugatti hin dhabe nama wallahi hin dhabe obboleessa kiyya hedduu dhabeetiin waan tokkollee lafa kaayee jechuudha fuula duraaf tanin itti qopheessee inni gurguddaa waa harkaa qabu sawallee waan quban qabu jee aboo qubanuma qabaa kennaati yettiis waa fayyaan qabu silaa warri akkasiiti warri carraa firiyaati yaanna dhaqqabu jeetiin kanaafuu gabamaatii mi baasni umaatii mi harabbi qabu jee jala mure sigalee ammoo kana caalu fa'aa hafee jiran maasii akka abdii Dubaay tokko fa'a. Sanumaa ta'ee obsinaa inni waliin jechaatuma jirraan baana dhalatee kiyya. Abdii Dubaayoo isa jiraata wallisaadha. Wallisaadha fatis kana keessa jira. Nama ajaa'ibaati inni sanii numaanaaf inni kun ilmaan haadhaatiif ilmaan abbaatii malee hin jettu yeroo qophii walirratti kidhaan bar hawwisoo afran qallootu as keessa jira malee hin jaanii. Naduraawu janjaankeetiin inni kanumatti tasfaa dhabeetuma firraa qeeransa osolee liqimsitee aboomee xiqqichollee taatu ni munyuu kan naqaa Dubaay akkanuma firraa mee tarta naqaa warra silkii gurguddoo qabutti illee garreetti firraa kaa hoomallee dhiyeessina yaate jennummaa baranallee waliin jechaa jirra jechuunaaf inni san ni jira namni. Hedduu gaariidha. Mee mudannoo addaa tan ammaan tana nuyi tana malee mudannoo addaa uummanni gartee viidiyoo kana ilaalee gartee ergaa itaan dhaga'u namuu gumaacha danda'u hanga danda'utti si kana as utubee gartee jireenya keessis taatu namuutu waan danda'u akkasii utubu asumaan dhaamsa kiyya dabarfadha. Mee mudannoo addaa tagartee si addaa ta'in irraanfanne jechuudha. Tagammachuu haa taatu, tagaddaa haa taatu, yoo qabaatte takka naa himi mudannoo san himmee. Ani mudannoon hin qabu guyyaanii fi mudannoon hin qabu guyyaa calanqooti waan addaa tan hedduu numaanii waanuma kanaa imalumaanaa malee fitti gad
anuma kanaa'uunuma akkaan daawwitiif dura qabee if laalu abbaaf itti amaana garree guyya saniin jee dura qabe daawwitiin maal seeta mee inni kamii jeeti kaan maallaqa nadhee kaan quba udduun na dhiiba waan si jaabsiisu kaan mee boo'isa kam kaniin itti dhiibu jiru kunisa anuma qabadhuu jeen waan si jaabsiisu amma yeroon akkana jiruus numaan laala mee isa kam namni akka biraa dhabeeti anuma kana quba dhiibu seene tokko dhufeen na ciniin immoo garuu akkasitti waliin oguu gabbuune amma inni san nama jaarsaati mee kanuma bakar waaree dubbate san agarsiisaadhaa jee kanuma bakar waaree dubbate san lagamite araddaa burqaa ganda araddaa burqaa waaree achiin dhufe kanaafuu gandinis ganduma waareeti isa kana agarsiisaa jeeti jaarsi qarshii shantam bakka afuritti tan walitti hodhee deemu walitti wanta godhee deemuun achisittiin dhaqqabuu dadhabe hodhoo jee hin bu'een garuu malmaanaa malee mudannoo if keessatti kan mayrana uumsisiise tapha calanqoo kana numaan baasaa gaafaan carraa harkadhe kana jechisiise jaarsa san waan se jaabsiisu jaarsi maallaqa silaatti kan lan sagal jira urmiinsa amata 115 maallaqa wali guduunfee shantam bakka afuritti deemtu hogguu inni qeniin laala isa bakar waaree geessan naan jeena bira gattaa'e tanin irraanfachuu dadhabe maayet kan inni jaarsaa kun akkana waan kan akkana godhe kun ta'u elloo sammuu xiyatana jee mudannoon an qabu guddaan kanaan fi qabeechuun waan see jaabisu keessaa kabiraan umaa dhiisii wuyi akkam ifitti gammee hawusaa jaboise jaarsa hin nagoise dhugumatti waan ajaa'ibaati namni gartee seenaa san guyyaa sana akkaataa dubbatte namni dhagee qaamaatu nama lola gartee akka hedduu namni coraan sookanii nuun baatee gartee namni foon laalee mee baasa kiyya sagantaa teenya tana osoo goolabne irratti mee fuuldura uummanni kun maal sirraa eega uummanni keenya kun gama aartiitiin jechuu yoo gartee tinnis harkattee sitiin isan taate gama aartiitiin uummanni maal sirraa eega jechuun kiyya sirba moo nashiida sirraa eega. Amman tana laal yoon nashiidaadhaan qopheesse jee niin kijibe maal seeta waa'ee aadaa waa'ee shaggooyyee waa'ee geerarsaa tanii ittiin beeku saniin gulfu waliin guddoon fuula durachi deemee yaada kiyya qabu shaggooyyee aadaa tanaa fi dhiichisa aadattis haa ta'u daddaasa aadattis haa ta'u maaliif akkaam hin beeknettiin sirbaan morma jallisuu jan karaan ammoo ittiin gadoodha jechuu akka dhagaa gaararraa ka'e ani gulufu bakka artiin qabu san achi gulufuudha wanni guddaan na bira jiru kana keessa jiru waa'ee aadaa Oromooti. Mee ammaan tana wallee sibila jirtu keessaa alabama guutuu ni geessita sibila jirtu ta qophooytee gartee mataa keessa silaawun barreeffattu mataa keessa jirtu alabama sii ni geessi. Ni geessi. Guutuu ni geessi. Mee sagantaa keenya turtii bareedduu waliin taasifne har'aan tana turtii tana keessatti quuqaa si dhaabbatu hagama jireenyaan si dhaabbatu hagama aartiin si dhaabbatu tuttuutee jirta silaa ugaa namni yoo haqila taate biruma dhawaan jaanii gowwaadhama gartee mudhii qotanii itti mammalee uummanni keenya waan kana dhaga'u jira. Dhaamsi dhumarratti uummata keetitti yookaan anaafis lubbuu teetiifis dhaamsi ati qabdu dhumarratti dhaamsa kee dabarfadhu sagantaan ta'isanii waliigalchina.
Mee dhaamsi ati uummata keenyaaf qabdu maali mee? Dhaamsiin uummata keenyaaf qabu ani jabaan laafaa isaa qabachuudha wayin an barbaadu. Habarate wallaalaa barsiisuudha kan hin barbaadu. Waa'ee jiruu fi jireenyaas ta'e roga artii irrattis ta'e roga waa kalaquu irrattis ta'e Mee dhaamsi uummata keenyaaf qabdu gama Dhaamsiin uummata keenyaaf qabu. deeggaruudhaatiin gama si deeggaruudhaatiin gama gartee Uummata bilbila harkaan qabdu gama kanaan wanni uummata kanaaf dhaamtu maali mee? Okay, waan sirriin na gaafatte kanaafuu jechuudha uummanni keenya akkuma ta'etti gaa uummanni Oromoo sabaa sablammiin ka asittis ta'e ka alaattis ta'e ka alaa keessaattis ta'e jechuudha hundummaanuu har'a wal arguudhaaf galatoomuun jira anammoo akka nama har'a dhalateetti ni ilaala duraanuu Adam dhalateetu na dhiyeesse asumaan gaa yaa saba hoo saba jechuun kuni akkasitti waan ajaa'ibaati saba jechuun ogguu saba jiru waan itti himu hin beeku namni namummaaf haa kabajamu eega namummaaf kabajame immoo waan dandeeyyii qabnu maayette kan harka maallaqa dhabuun ta'us yaadaan ha yaada danda'us kan waa harkaa qabu si keessa abbaa waa kalaquu danda'u qabi abbaa artittiis qabi karakkate qabi akka wal guddiftanii wal cinaa dhaabbattanii fakkaataa akka kiyyaa kana kumaatamaa jira jiruuf jireenya keessattis ta'e baruu fi barnoota keessattis ta'e wauma hundaafuu jechuudha waliigalteen keenya karaa mul'ata guddinaatti akka wal oofnuu barbaade jechuudha nama silaa bu'aa qabu kan waan hin beekne nama barsiisuutu hafee jira waan kana qolattanii mee namni akkana teknooloojii waan gurguddatteef jettanii akkaaniif nama dhiyeeffattanii tajattuun barbaadan. Kamataa keeyyatti anammoo asirratti na dhiyeessuudhaaf irra silkiillee dhabuugaa alhamdulillah kun warraan tana akkatti dhalatee kiyyaa wajjin uummata harkuudhaafu inni gana dhalataan jedha dhalateen waan isa ajaa'ibsiisu duraanuu dhalatee irra dhalataasi akkasumatti Oromoonnillee isa kanatti illee akkasitti oliin haa deemuu tajettu hangi bira naakaan adawwii isaallee cilee bishaan buute daaraa bubbeen fuute Adam dhalattee irraa jaa tajettu hangana asumaaniin biraan gaya yaa Oromoo hin rafinaa wal gargaaruu irratti wal hin irraanfatinaa wal deeggaruu irratti wal hin sodaatinaa afaan irratti wal deeggaraa tajettuun qaba dhalatee kiyyaan. Hedduu galatoomii aartistii aartiidhaan mul'achuu dadhabee uummata isaa keessatti gartee osoo gartee kufeetis lafan qabatiin jilbibbateetuma jiru jireenyaa fi kanaa wajjin qabsoo qabu jiru aartist Usmaa'il Baasaa yoo rabbii taate Baasaa kana gaaf tokko ni baafta. Afeerraa teenya tana tabarkoo miidiyaa si goone kabajjee haala ulfaataa keessa osoo jirtuu gartee bilbila namaa kadhattee bilbila namni gartee si gargaaree bilbila namaatiin dhiyaattee sagantaa tan irratti turtii nu waliin taasisuu keetiif hedduu galatoomii an hedduun gammadee har'aan tana yeroo hedduu yeroo dheertuun si barbaadee si dhabee yeroo hedduu akkaataan itti gartee si harka dhabee osoon gartee fi miidiyaan qabnellee miidiyaa biraarratti illee akka dhiyaattuuf hedduu yaalaa turee hundinuu milkooynee garuu immoo alhamdulillah amma barko miidiyaa nama hundaati miidiyaa keessanii namni gartee aartiidhaan jajjabaa namni ogummaadhaan jajjabaa namni gartee waan aadaa fi aartii waan dhalootaaf dabarsu qabu dhiyaatee abbaan fedheewu asirratti gartee dhaamsaa dabarfatee uummata isaatii warqachuu ni danda'a. Namoonni biraa akka Usmaa'il akka Tireefuu jettusan namoota gartee dhokatan hedduu jira. Namoonni sun hundinuu dhukkeerraa dhodhooyinee ol baafnee uummata keenya mul'isuu qabna. Miidiyaa hawaasaa irratti gartee isaan kun akka fayyadamaa ta'anii fi jiruuf jireenya isaa akka fooyyeffatan godhuu qabna hundi keenya.
Ismaa'il Baasaa bilbila irraa eegallee gartee jireenya isaa akka fooyya'u warra godhu rabbiin haa godhu rabbiin waa mijjeessu namootni miidiyaa kan dhaggeeffatan namoota nu qunnamtanii gama feesbuukwaatiin waasaappiin kan hundaanu yaada nu kennittanii Usmaa'il illee gartee Usmaa'il kana akka nu deeggartanii isin jaa dhaamsi kiyya guddaan kana kabajamtoota daawwattoota keenya turtii wallisaa artistii nama gartee dandeettii aartii addaa qabu Usmaa'il Baasaa wajjin barkoo miidiyaa taasifne kanumaan golbamaa hedduu galatoomaadhaa video keenya kana like godhaa share godhaa YouTube keenya barkoo miidiyaa subscribe godhaa waliifis qoodaadhaa nu deeggaraa isiniin jenna hedduu galatoomaa arraab sagantaa teenya asuma golobna galatooma galmee jambadin